dalagansiif bu'aadha moo baadha namoota hufeeta guddachuu feeta milkaa hufeeta bal'oo barbaadda addunyaa irratti sadarkaa guddoo irratti farkuu barbaadda kun hundinuu maaliin dhufare dalagaadha malee namni jahataayti nama tokkichaa dalagu sana eeggata obboleeyyan kiyya duba guusan akkamitti namni tokkichaan sun keessaa ol guddata akkamitti qabsata dalagaa diidamii oliin dalagee goonifin dalagaa diidamii oliin dalagee isiniin joo kana takka teyoonifin isinii lakka'e hunda keessa seeni mana nyaataa yoo jettan mana uffataa yoo jettan mana barnootaa yoo jettan import export yoo jettan hayee dallaalummaa yoo jettan taanii nama isarra guddarraa maallaqa eeggachuutu qaanyiidha taanii maallaqa naan ergine jaanii nama kowwatuu fi nama arrabsuutu qaanyiidha ashama daawwattoota khiyyaa qaqqaalii fi gaggaarii bakka jirtan marattuu nagaa fi guddinaa fi rahmata rabbiitiin isiniif hawwa egaa akka hawaasaatitti mee har'aan tana waan takka waliin jennume dalagansiif maali dalagansiif galii qofa dalagansiif bu'aadha moo baadha maaliif seetan waa'ee dalagirraa jechuun yeroo hedduu hogguunifin waa'ee dalagaa haasa'u namoonni tokko keessattuu sa'aatii maaluma galgalaa ganama waa'ee dalagaa haasa'u duuba maalii raayina haasa'u obboleeyyan kee namoota hufeeta guddachuu feeta milkaa hufeeta bal'oo barbaadda addunyaa irratti sadarkaa guddoo irratti farkuu barbaadda milkaa'uu barbaadda fiintee waan hunda irratti farkuu barbaadda kun hundinuu maaliin dhufare dalagaadha malee nutii fi dalagaan yookaan aanaa fi dalagaan maal if gaafadhu dardara lafaa ka'e dargaggeessa lafaa ka'e intala qaalii humna guutuu qabdu maaliif seetan hawaasni dalagaa itti hin beekamne hawaasni dalagaadhaan hin beekamne maaliin beekamu haasawaan beekama haasawa walirra beekuudhaan beekamna moo wal mormuudhaan beekamna maaliif seetan namni dalagaa hin qabne haasawa dalagaa godhata waan ta'eef anyways dalagaa jechuun nama haasawatti jiraanneefis dalaga jirraa jennee yaaduunis ni mala waan ta'eef akkuma walii galatti akka hawaasa keenyaatitti kabajni nuti dalagaadha fi nama dalaguuf qabnu maal fakkaata nama dalagu goonifin isin hin jee waan fedhe haa ta'u dalagaan itti dalagutti jirtu dalagaa xiqqoo ranga dalagaa guddoodha dalagaan xiqqoo hin qabdu waan ta'eef yooni fi loozii ka gurgurtu taate ala teessee yookaan sambuusaa ala teessee gurgurtu taate achirraa jalqabna yookaan teessee buna gurraacha danfisee jabaanaadhaan danfisee achirraa jalqabna akkaataan nuti dalagaa fi nama dalagatutti ilaallu jijjiiramuu qabdi. Namni dalage namni dafqee ala galata rabbiitiin ala waan gurguratee waan sooramu dalagaa sanirraa rabbiin waan isa sooru arkatee galee nama kabajaan isaan malte. So dalagaa fi nuti dalagaa fi hawaasni keenya maal fakkaataa yoo kajennu taate egaa gaaffii tana ani isiniin gaafaddaa isin naa deebistan. maaliif seetan yeroo ammaa kana keessatti hawaasni hedduun already dalagaa jalqabeetiiti dalagaa jalqabe saniif furmaata barbaadaa jira hayyee dalagaa jalqabeetiin jira dalagaa tan akkamiin guddisaan gaafii takka dalagaa hin dalagu dalagaa hin qabu maal wayyaa obboleeyyan kiyya oguunii fi dhugaa jirtu sallaal adii isiidhaa waliin haasooyne dalagaa namni takka illee hin seenfanne dalagaa ilaalcha kan keetitu kha'ii dalagii kha'ii laffa'ii kha'ii dalagiitii soorame sinja yookaan immoo usii taa'iitii harka maatiidhaa harka warraa eeggaddu kasiin jiru sammuu ta'eeti. Namni dalagin namni laffa'in namni hin dafqin by the way ma'anaa dalagaatis hin beeku hatta waa isinitti himu chaanaalli kiyya kunuu isin hin barbaachisu warra dalagaa hin jalqabiniif. Maaliif nama dalagaa jalqabeetu furmaata barbaada nama dalagaa jalqabeetu irra aanaa fi irra caalaa galii barbaada. Dalagaati yetana nama jalqabeetu dalagaati yetana akkamitiin fooyyessaa leenjiin an kennu tana yookaan immoo hubannoon an kennu kana hubata. Yooni fi kaameraamaanii taate ati dalagaan tantee kaamera dalagu jirta dalagaa jalqabdee jirta. Akkaataa itti kaameraa kan kee ittiin hogganattu akkaataa ittiin suuraa kaastu akkaataa ittiin viidiyoo kaastu waraabdu akkaataa ittiin yoomii fi bakka tamii fi gaafama jechuun muuxannoo irra barbaadda malee already dalagaa harkaa qabda silkii tanteetiin illee yoo suuraa kaasutti jiraata. Nama mana taa'u moo nama ciisutti jiruuf hin barbaachisu ilaalina viidiyoo tiyyatan isinii fi miti. So hawaasni dalagaa dalagutti jiru hawaasa cime hawaasa namni mana keessa jiru namni jechuun miseensi mana keenyaa yooni fi nama
torba tahe nama torba keessaa namni tokko yoo dalagu taate namni kun taa'eeti namicha dalagu san qofa taa'ee eeggata. Namni jaha taa'eeti nama tokkichaa dalagu san eeggata obboleeyyan kiyya. Duuba guusan akkamitti namni tokkichaan sun keessaa ol guddata akkamitti qabsata. Maaliif nuti hundinuu warra dhiiga isaa tuutu jechuudha akka inni hin guddanne nutis guddachuutti hin jiru maaliif taa'u jirra waan ta'eef. Dalagaa hin daleenu yookaan aadaan nuti dalagaa qabnuu fi amaleeffannaa nuti dalagaa qabnu obboleettii tiyya. Wani dalagaa tuffannuuf amaleeffannaa nuti dalagaadhaaf qabnuutu amaleeffannaa baddu. Nama dalaguun kabajnu nama dalaguuf bakka hin kenninu nama dalagu san teenyee qe'ina. Teenyee qe'ee qutti takkaffaa. Maali ta'a dalagaa isiin daleedu sanaan hun dalagu hayyii dalagu maa rakkina hin qabu. Ammoo obboleettii tiyya qaalii umrii tantee teessee haasawaan obboleessa kiyya qaalii umrii tantee teessee xiinxaluu fi nama dalagu kana teessee arrabsuu ni miti. Uummanni ollaa keenyaa maal jaaseetan dibbeen harka namatti ni bareeddi harka ifitti immoo nama dagangartii akkasi. Dalagaa jechuun kabajaa qabdi. Nama dalagu tokko baay'ee namni ganama hirriibaa ka'ee dalagaan qaba je'ee bahee deemee laffa'ee gale kabajaatu isaan mala. Maallaqa xiqqaa hafidu, maallaqa guddaa hafidu. Haa milkaa'uu baatu. Haa sadarkaa guddoorra gahu, haa sadarkaa guddoorra gahu. Maaliif seetan? Haga inni dalagaadhaaf baheetitti Rabbiin isa waan sooreef hunuma soorama. Mee namni dalagaadhaaf gabbahee nin dalaga je'ee manaa bahee nin dalaga je'ee biyya ormaa dhaqee nin dalaga je'ee waan takka lama sadii je'ee taaksiis taatu qabatee ala bahee yookaan akkuma isin je'ee shunkurtaa fi timaatimis taatu ala qabatee bahee yaaduma tokko ala qabatee bahee nama harka qullaa gadi natti hima. Saniifuu amaleeffannaan yookaan aadeeffannaan nuti dalagaa wajjin qabnu aadeeffannaan nuti dalagaa wajjin qabnu akka hawaasaatti obboleeyyan kiyya gadi bu'aadha. Saniifuu wanni ati jijjiiruu qabdu baay'ee maal yaadna ni beeytanii nuti guunii fi waa'ee milkiidhaa gaafa duraa yaadnu ni beeytanii yoo yaadatan ammallee akkasuma yaadama jeetiin yaada. Milkii jechuun rabbiitu guyyaa tokko hulaa takka daddahee hadiir namni hadiir jaamu miti hulaa daddahee shaantaanatti ol darbaa. Yoo waa'ummoo osuman taa'utti jiru samirraa rabbiin shaantaanatti gabbuusaa. Warra guunii fi ifin du'aa'ii godhatan ammumatti jettan san rabbiin godhuu hin danda'u miti rabbiin harkisaa bal'aadha. Haasawa kiyyaa oli rabbiin. Ammoo dhugaan jirtuu fi immoo seerri milkiidhaa kan ani beeku kan beeytotaa fi hayyoonni keenyaa fi abbootiin amantaa keenyaa fi amantaan teenya hundinuu jettu dalagadda harkin daleene harkan tahiniidha. Jechuun ani amma yeroo nifi takka gooni fi ijoollee dargaggoo amata 20 fi amata 18 fi 17 usteetuma jiraattu arkeniin jechuun dhiiroo amata 50 booda hawaasa akkamtu guddataa. Amata 20 booda ijoolleen lafa jirtutu nama ijoolleen amma amata 17 18 tuni amata 20 booda already amata 40 yookaan amata whatever. Namni dalagaa hin beekne namni ijoollummaa isaatiin dalagaa hin beekne soorama jechuun gaafa soorama gaheetti maal dalagaadha osoo hin daleene soorama baana jechuun hiikkaa hin beeknu hiikkaa dalagaadha maanaa dalagaa hin beeknu. Saniifuu nama dalagu komanna nama dogoggoree komanna namni dogoggoree nama dalage namni kasaaree nama dalage namni kufe nama yaale namni yaaliin maal godhu walaa kufaa'u. Ati yoo taa'utti jiraatte akkamitti guddatta? Yoommoo yaalte baay'ee yeroo sanitti kuftee malee taraatti aantu bareeffachaa deemta. Maaliif namummaan tokkolleen ka dalagaa jalqabee gaafa dura jalqabee dalagaan isaa milkooyte hin jirtu waan ta'eef hin beektu waan taateef seera dalagaa sanii. Waa'ee dalagaa guuniif hin kaasee baay'ee ani dhugumaan keessi kiyyana dhukkuba. Maaliif akka tani beeytanii ani dalagaa anaa amata 13tiin jalqabee inuma amata 13 ga'uu kiyya rabbi beeka. Maybe inuma amata 10 illee jalqabeetiin jira guuniif achi deebi'ee gaafa dura mindaa qarshii 50 argadheetu jira jechuun ijoollee qaraasisee ana amata 10 amata 11 mindaa qofaa miti baay'ee dalaguu gaafa sin bari'an ana amata 10 ana amata 11 deemeetiin bakka ijoolleen narra gurguddoodha waan hin beeku hin beekne dhaqee bakka waan hin beeku isaa waan hin beekneef waan hin beeku san kennaaf min qaraasisan ture ijoollee aliif baa afaan arabii magaalaa Finfinneetitti amma ni yaadadhe. Achirraan jalqabee dalagaa
dalagaa sun ummati yaaf qarshii 50 galcheetiin itti kan kuna ummiyee which is gaafa san kutaa meeqan baradhanii beektan kutaa 5 4 achirraan jalqabee dalagaa samboodan namaa miti khasitti himu jechuun ati dafqa okay qarshii 50 fidee fi miti irraa mata 20 fi meeqa duraa beekta qarshii 50 suni anaaf malaaka guddaa gaafa sin jalqabe dalagaa diidamii oliin dalagee gonfin dalagaa diidamii oliin dalagee isiniin joo kana takka gonfin isinii lakka'e hunda keessa seeni mana nyaataa yoo jettan mana uffataa yoo jettan mana barnootaa yoo jettan import export yoo jettan hayee dallaalummaa yoo jettan waan hin yaalin hin qabu jechuun yoo nifin dalagarraa haasa'e haati haasa'uudhaan malte dhugaa yoo haasa'u nu taate aan maaliif dalagaa takka illee tuffadhee hin beeku waan isin ajaa'ibsiisa osoon dalaguutti jiru gaafa tokko maal hin teessitan osuman dalagaa babal'isee dalaguutti jiruun dalagaan diin harkaa badde dalagaan harkaa gaafa badde maal hin godhini beektanii deemeetiniin ampoolii faabrikaarraa warra jechuun faabrikaarraa fuudhuurraa dhaqee fuudhee kaartoona fidee kaartoona maallaqa guddaarra baasee kaartoona sanjoolleedha hiree deemaa gurguraa jira dalagaadha an takkaa dalagaa tuffadhee hin beeku ardhallee dalagaan tuffadhu borullee dalagaan tuffadhu soo namni dalagaa diidamii ol yaalee beeku dalagaa feetanirraa haasa'uu hin danda'a jechuudha mana nyaatarraa hin isiniif haasawa mana nyaataa baneetiin cufee beeka akkuma isin jee dukkaannan uffataa baneetiin beeka isiniif hin haasawa so kana hundaa'uu maaliif dalayidaa yoo kanaan jettan taate gattaa'ee akka nama hedduutitti taa'ee mataa hoqqadhee ummaati yammaale kanaa ergi jeeni waan isin na ergitu san hin jiraachuus daddabeetii miti yooni fi san khata'u taate garuu karooran qaba karoora kiyya maali haadhatii talaffaatee nu guddiste talaffaatee na qaraasiste ta hirriba dhabdee na barsiiste ta osoo ifi hin baratin na barsiiste ta osoo ifi ifan arkin ifan agarsiiste isiidhaaf galata isii deebisullee dadhabu ammoo isiin naa taa'uu qabdi laffaatee amma ani gaheefi intalti lafaa haatu yoonii fi waan daleeduuf hin qabne ilmi lafaa haa'u yoonii fi haayoo laalaa daleedaniif hin qabne maaliif daleeda maaliif nama dalagu kabajjan maaliif obboleessa keessan kalaffa'u inni sun laffa'eeti maallaqa fida jettanii yaaddaniif re'e isin amma warra Ameerikaa jiru warra Kanaadaa jiru warra Awustiraaliyaa jiru warra Awurooppaa jiru warra biyyoota adda addaa jiru kana maallaqa isin ergan kana bilaashitti lafaa fidanii dhufa seetanii mire maaliif ifiif dalagaa hin beeytan waan ta'e yoo dalagaa takka yaaltee dalagaa takkitti nati yaalte sun yoo sii ta'u baatte dhiisi firraa tun biyyatti laffa'anii miti biyyata miti laffaatatu gaafa biyyatam da'idha laffaata obboleettiiti obboleessa kiyya eenyummaan arraan jaaramin guyyaa tokko keessaa dhufa eenyummaa arraan tana ol deebi ooftee gad ooftee akka gaariitti waan hin yaalsisiin gaafa amata 30 taate yaaniin tantee sun jalqabdaati gaafa ijoollummaa tanteetti teessee yeroo dalaguu qabdutti even maa gabbaatanii naman gargaare dalagaan akkasii baratamti dalagummaan takkaa'uta barattee jalqabdu sin jirtu ta qarshiidhaan jalqabdu sin jirtu kaapitaalan qabu maaliin qabu jettee lakkooftu tana siituu dalagaa hin feene malee kaapitaalaa miti kaapitaalli dalagaa dalagee hin beeku waan ta'eef ka dalagaa dalaguu hin feene si maaliif seete shaantaadha samiirraa eeggachuutti jirta teessee yookaan immoo nama ulaasi daddawee shaantaa ol siisa warri jee hin dhuftu milkiin akkatti nama beektu nam tokko bira hin dhayne milkiin by the way hin dhuftu milkiin hin dhuftu akkasitti so dalagaadhaaf lafa ol kaa obboleeyyan kiyya hawaasni dalagu nama dalagu san qiimaa isaa beeka hawaasni dalagu waa'ee dalagaadhaa nama haasa'u gurra kennee dhaggeeffata hawaasni dalagutti jiru akkamittiin dalagaa tiyya tana fooyyessa akkamittiin galiin irraa argadhu tana dabilii godha galiin irraa argadhu kana amata irraa meeqan godhuu danda'a dukkaana tokkoon fi qabaade akkamittiin dukkaana lama yoo ta'e sadii akkamittiin godha yoon fi irraan tana istuudiyoo takka qabaade biyya adda addaatitti akkamittiin istuudiyoo adda addaa qabu jechuun nama jalqabeetu kana hundaa'u yaada namni hin jalqabiin namni jalqabuuf yaada hin qabne akkamitti perfektii ta'uu perfekshinii haruuf dalagaa booda bara obboleettiiti obboleessa kee nama yaalee kufeetiitu dalagaadhaaf kabajaa qabu. hawaasa khiyyarraa hawaasa keenyarraa hawaasa ollaa keenyaatiitu dalagaa kabaja by the way hawaasa khiyyarraa hawaasa ollaa keenyaatiitu obboleessa isaa kadalagee dhufu wandam gaashee jee yaama maaliif hurkaasaatiin nyaachuutti jira isaatu hurkeena nyaachisuutti jira dhabeeka konsheesiidha akka inni kun laffa'ee isaa jecha laffa'ee wareegama kafalee hirriba isaa wareegama kafalee rahaa isaa wareegama kafalee nyaata isaa wareegama kafalee akka dalagee maatii tanaan bulchuutti jiru kabajaa kennaaf
namni akkasii sun ifiifis ni tattaafata. Jiruu addunyaa tanarratti guddachuu akka barbaadu taate harka namaa eegdee harka obboleettii ta'ee eegdee harka obboleessa keetii eegdee harka ilmaan ala jiru obboleeyyan kan kee qaala jiru eegdee hin guddattu. Hawaasa guddatullee miti akkasitti hin guddannu. Maaliif seera guddinaatiitu dalagaa. Dalagaati daleedu santu atillee akka jabaatu si wada. Dalagaati daleedu sanitu galii si harka seenullee akka ati qusattu yookaan akka ati galii saniin karoora biraa karoorfattu si godha obboleettii obboleessa. Saniifuu dalagaadhaaf lafa haa. Teessanii xiinxaluu dhiisaa. Teessanii lafa na uwwisina. Marcuma na uwwisina lafa haa. Dalagaa jalqabdan guyyaa jalqabdan dalagaa jalqabdan yoo fi qulqulleessuu jalqabdan guyyaa tokkoon qulqulleessituu jabduu ta'uu hin dandeessu. Yoo barreessituu ta'uu barbaadu taate barreessituu ta'uudhaaf guyyaa tokkoon barreessituu jabduu ta'uu hin dandeessu. Barreessaa jabaa ta'uu hin dandeessu. Keessattuu ijoolleen dalagaa tuffattan. Keessattuu hawaasni kiyya dalagaa tuffatu ni beeytaati. Akka dalagaa tuffatu. Dalagaan tuffatiin dalagaa nama kabajsiisti malee takkaa dalagaan qaanyii taatee hin beektu. Hatuutu qaanyiidha. Ta'anii nama akka ifii eeggachuutu qaanyiidha. Ta'anii nama isarra guddarraa maallaqa eeggachuutu qaanyiidha. Ta'anii maallaqa naan ergine jaanii nama komatuu fi nama arrabsuutu qaanyiidha. Waan qaanyiin tahin qaanyii gootaniiti waan qaanyii ta'ee dhiisanis. Ta'anii wal komatuun qaanyiidha. Maaliif atis jiru addunyaa tanarratti jiru tantee jiraachuudhaaf uumamte malee isiin obboleettiin tanteessan yookaan obboleessa kan keessuuni si jiraachuudhaaf hin uumamne obboleeyyan keenya. Saniifuu lafaa haa. Osoonii fi muusinni nun dabarree, osoonii fi umriin teenya hin dabarree, osoonii fi ijoollummaan teenya hin nyaadamne lafaa haa. Yaala. Ni kuftaatti deebisi yaali. Wallaalatu isa kuffise miti. Ni bartamaa gaafan barta gaafa irra deddeebitee dalee dabarta. Wama fedhee waa ta'u. Yuunivarsiitii irraa eebbifamtee taa'utti jirta. Hin taa'inii. Hagaan ogummaatii yaanne bakka argadhee qaxaramutti jette hin taa'in deemii waan dandeessu godhi. Deemiitii mana nyaataa tokko barbaadii wayii tara ta'i. Achirraa waa baratta. Achirraa nama waa beeku waliin dhufta. Achirraa neetworkii ijaartee nama si gargaaru wal agarta. Sossoo hin taa'in bakka takka. Magaalaatti dhalatti san qofa keessan teessee milkiin eegin deemi tarkaanfadhu deemi rakkadhu. Hawaasni rakkate gaafa waa harkate akkatti jabeeffatu beeka. Hin rakkanne nuti. Waan arganneef wanni gatii isaa wallaalleef hin rakkanne nuti. Biddeenni ayyootii fi biddeenni abboo ni jira. Obboleeyyan kiyya yoo nishi milkaa'uu ka barbaadan taate sosso'a deema bakka itti dhalattan irraayis deema. Magaalaa gurguddoo keessa seena. Maaliif hammaalummaan taane guyyatti deema hammaalladha guddadha. Digriin ati qabdu digriidha waraqaadha. Waraqaa miti kasi milkeessu. Waraqaa san irratti laffaatii tante ifaajii tante nin dalagaan hin jijjiiramaan hin jabaadha. Hundi isaanii warri har'aan tana tooppiirra jiru kun tokkolleen taa'ee tooppiin ga'e. Tooppii dhaquudhaaf ati warri karaa dabarteetu jira. Imala deemteetu jira. Karaa caccabsiteetu jira. Bakka itti kufteetu jira. Bakka wallaaltee itti dhaabbatteetu jira. Bakka itti humna dhabdeetu jira. Bakka itti aartee boocheetu jira. San hundi bira dabarteetiti milkii guddoorra geessa. Milkaa'uun qaxxaamuraa hin qabdu. Daleedu malee hin geessu. Laffaatu malee hin geessu. Jabaadhu obboleettitii obboleessa kiyya. Yooni fi milkii barbaadu taate milkiin ati halaalatti eegdu sun sumaatu itti lafaa hin ka'in malee milkiin sibiira jirti miila kee jala jirti xarafarra jirti. Jabaadhu itti gaafatamummaan milkii teetii itti gaafatamummaan jiruu teetii itti gaafatamummaan eenyu tanteetii teeti. Jiraadhu fiixa milkii irratti walaa agarra.